Poolisiin federaalaa fi poolisiin Somaaliyaa yakkoota daangaa can waliin ittisuu irratti sanada waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltichi dhimmoota daangaa irratti waliin hojjechuu kan dandeessisu yoo ta'u, keessumaa shororkeessummaa fi daddabarsa seeraan alaa namaa fi meeshaalee walaanaa irratti waliin hojjechuu kan dandeessisu ta'uun ibsameera. Waliigaltichas Komishineerri Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el gita isaanii Somaaliyaa Meejar Jeneraal Abdii Hasan Mohammad waliin mallatteessaniiru. Komishineerri Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el poolisiin federaalaa hojii rifoormii misooma humna namaa, loojistikii fi teekinooloojiin hojjeteef yaa'in waliigalaa beekamtii akka kenneef dubbataniiru. Sadarkaa Itoophiyaan gama misooma humna namaan, teekinooloojii fi loojistikiin irra geessee biyyoota Afrikaa ba'aa biroottis agarsiisuu akka qabdus kaasaniiru. Waliigaltee poolisiin federaalaa fi poolisiin Somaaliyaa waliin taasisan kun misooma humna namaa dabalatee yakkoota daangaa irratti raawwataman waliin ittisuu kan dandeessisu ta'us Komishineer Dammallaash Gabre Mikaa'el dubbataniiru. Dargaggoonni miseensa poolisii Somaaliyaa kolleejjii poolisii Itoophiyaa seenanii barachuu akka danda'an waliigaltee kana keessatti hammatamee jira. Kanaanis yeroo dhiyootti miseensonni poolisii 40 ta'an gara Itoophiyaa dhufuun sadarkaa barnootaa digirii fi maastarsiitiin leenjii akka fudhatan eeraniiru. ድንበር ዘለል በሆኑ የወንጀል ጉዳዮች ላይ ከነሱ ጋር በጋራ ለመስራት በተለይ ሽብርተኝነት ላይ dhimmoota yakkoota daangaa ce'anii irratti Soomaaliyaa waliin hojjechuuf keessumaa immoo shororkeessummaa fi yakkoota daddabarsa namaa karaa seeraan alaa fi meeshaa waraanaa daddabarsuu akkasumas yakkoota daangaan ala jiran biroo irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessineerra. Waliin taanee daawwachuu fi leenjii adeemsisuufis waliigalleerra. Yeroo dhiyootti Poolisoonni Soomaaliyaa dargaggoota ta'an baay'inni isaanii 40 ol ta'an gara Itoophiyaa dhufanii leenjii akka fudhatan waliigalleerra. Komishineerri Poolisii Somaaliyaa Meejar Jeneraal Abdii Hasan Mohammad gama isaaniitiin simannaa Itoophiyaan taasifteef galateeffatanii waliigalteen komishineerota poolisii biyyoota lamman gidduutti taasifamee shororkeessitoota dhabamsiisuuf yaalii Soomaaliyaan taasistuuf kan gargaarudhas jedhan. Main assistance that Somalia is having right now and Ethiopia is number one. Deeggarsa Soomaaliyaan argachaa jirtu keessaa Itoophiyaan adda dureedha. Soomaaliyaan garee shororkeessaa Al-Shabaab waraanuuf yaalii taasiftu keessatti waliigalteen taasifne kun gahee olaanaa qaba. Kanaanis hawaasa addunyaa keessumaa biyyoota baha Afrikaa kanneen biroorraa deeggarsa ni barbaanna. Guyyoota 6 darbaniif Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa kan ture yaa'iin gamtaa ajajoota poolisii baha Afrikaa 24ffaan xumurameera.